Ashama akkam jirtu maatiin Monet Academy yeroo dheeraadhaan booda walitti deebinee jirra. Guyyaa saayinsii waliigalaa boqonnaa tokko kan waliin barannu ta'a jechuudha. Kan kutaa 8ffaa ammoo boqonnaa tokko irraa kaasnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So akkasumallee gaaffiilee ministirii irra dhufuu danda'an kan isin fayyadan karaa teelegiraamii kan isiniif lakkisnu wanta ta'uuf Telegram channel keenya amma screen irra akkuma mul'atu kanaan search gootanii wanta isin fayyadu achirraa argachuu dandeessu jechuudha. So channel kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun nu jajjabeessuu hin dagatinaa. Gara barnoota keenya guyyaa irraatti gaafa ceenu boqonnaan tokko yaada bu'uuraa qorannaa saayinsawaa yookaan immoo afaan Ingiliffaan basic concepts of scientific research isa jennu kan waliin eegallu ta'a jechuudha. So jalqaba irratti yookaan immoo xumura barnoota boqonnaa kanaa keessatti yuunitiiwwan safaraa bu'uuraa fi diriirfamoo addaan ni baafna. Akkasumallee yaadarimee akkaataa safara qaamolee fiizikaalaa ni ibsina. Qabiyyeewwan qorannaa saayinsawaa maal akka ta'an illee ni addeessina. Akkasumas dandeettii hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjechuu ni gonfatu jedha. So aga xumura viidiyoo kanaatti nu hordofuu hin dagatinaa. Tokko safartuuwwan saayinsawaa kan jedhu yookaan immoo scientific measurements isa nuun jennu kun maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Safaraa fi maloota safaraa aadaa isa jennu fakkeenyaaf akkuma beeknu maloonni safaraa aadaa maal akka ta'e hin beekna. So jalqaba irratti hiikaa yookaan definiishiniin safaraa maali isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Safara jechuun adeemsa qaama hammisaa hin beekamne tokko qaama hammisaa beekamu wal bira qabuun kan madaalu jechuudha. Yookaan immoo measurement is the process of finding of the size, amounts or degrees of something by comparing with known standards jennu jechuudha. Wanta qaamni isaa yookaan immoo hammisaa hin beekamne tokko kan hammisaa beekamu waliin wal bira qabanii madaalu jechuudha. So akkasumallee safarri sun yookaan immoo wanti sun mataa isaa qaba, lakkoofsaa fi yuunitii mataa isaanii qaba jechuudha. Fakkeenya yoo fudhannee ilaalle peensilii yookaan immoo irsaasii sanuun jennu akkuma asirraa mul'atu jechuudha. Irsaasiin kun fakkeenyaa fi maal goonee ibsuu dandeenya? Yeroo safarru dheerinni isaa 15 seentimeetiriidha jennee maal gochuu dandeenya? Safaruu dandeenya jechuudha. As keessatti seentimeetirii isheen kun maalidha jechuudha? Yuunitii yookaan immoo yuunitii safarri suni qabudha jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa gala wanti safaru tokko lakkoofsaa fi yuunitiin maal ta'a ni ibsama jechuudha. Malootni safaraa aadaa biyya keenya keessatti kanneen akka yeroo yookaan taayim sanuun jennu dheerina, hangaa fi qabee safaruuf iddoo adda addaatti haala garaagaraatiin maal goona ni fayyadamna jechuudha. Ni fayyadamu. Fakkeenyaa fi jalqabuma irratti akka mul'atu dheerina safaruu fi bifa aadaadhaan biyya keenya keessatti irra caalmaadhaan hawaasi keenya kan inni fayyadamu taakkuu isa jennu yookaan immoo fakkii irraa akka mul'atu kana maal godha dheerina safaruuf kana ni fayyadamu jechuudha. Akkasumallee dhumdhuma isa jennu dhumdhuma yookaan immoo fakkii irraa akkuma mul'atu kana maal godhu maloota safara dheerinaa aadaa jechuudha. Kan biraan tarkaanfiillee ni fayyadamu. Akkasumallee faana miillaa yookaan immoo faanas ni fayyadamu jechuudha. Warreen kun maalifidha kan isaan nu fayyadan? Dheerina safaruuf kanneen nu gargaaranidha jechuudha. Dheerina safaruuf kan nu gargaaranii maloota aadaadhaanii dhumdhuma, taakkuu, tarkaanfii fi faanadha jechuudha. Akkasumallee hangaa fi qabee safaruuf immoo kan nu gargaaran itti jalqabaa kubbaayyaadha. Xaasaan illee ni jira. Gundoo akkasumallee qaruuraa jechuudha. Warreen kuni hangaa fi qabee wanta sanaa beekuu fi maal nu ta'u nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf qaruuraan kan inni fayyadu maaliif nu gargaara? Tokko hanga wanta sanaa beekuu ni dandeenya. Akkasumallee qabee sun jennu sana ittiin adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraa yeroo safaruuf kan nu fayyadamnu akkuma beekamu waggaan ni jira,
ji'a, torban, guyyaa, gaaddidduu warreen kana ilaallee bifa yookaan immoo maloota aadaadhaan yeroo safaruu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa tokko keessa sa'aatii meeqa akka jiru sa'aatii 24 akkasumallee torban tokko keessa sa'aatii meeqa akka jiru asuma irratti hunduufnee kaalkuleet gochuu dandeenya jechuudha. Irra caalmaatti garuu maloota aadaadhaan namni kan inni itti fayyadamu maaliini gaaddidduu fa'aa ilaaluudhaan sa'aatiin akkana akkas ta'eera torba ta'eera ja'a jedhanii yeroo baay'ee maal godhu jechuudha ni hilmaamu jechuudha. So walumaa gala warreen kun maalidha safara yeroo aadaa gaaddidduutti gargaaramuun maal goonu jechuudha ibsinu jechuudha. Kan biraan qaamolee safartamoo fiizikaalaa fi maloota safaraa ammayyaa isa nuun jennu jechuudha. So akkuma beeknu qaamoleen safartamoo fiizikaalaa bakka lamatti qoodamu isaanis qaamolee safartamoo bu'uuraa yookaan immoo fandaamentaal quantity warreen jedhaman jechuudha. Akkasumallee kan biraan qaamolee safartamoo shallagamoo yookaan diriirfamoo yookaan derived quantity isa nuun jennee waamnu jechuudha. So qaamolee safartamoo fiizikaalaa jechuun qaamolee lakkoofsaa fi yuunitiidhaan ibsamuu danda'anidha. Fakkeenyaaf dheerina, hangisa akkasuma kan biraan yeroo fi warreen kan kana fakkaatan maalidha jechuudha. Qaamolee safaramuu fiizikaalaa jechuudha. Isaan kun warreen lakkoofsaa fi yuunitiidhaan maal ta'uu danda'anidha ibsamuu danda'anidha jechuudha. Kanaafuu isaan bakka meeqatti qoodamu? Bakka lamatti qoodamu. Inni jalqabaa qaamolee safaramuu bu'uuraa yookaan immoo basic quantities warreen jedhaman akkasumallee qaamolee safaramuu diriirfamoo yookaan immoo shallagamoo kan jedhaman yookaan afaan Ingiliffaan derived quantity warreen jedhanidha jechuudha. So inni jalqaba irratti argamu qaamolee safaramuu fiizikaalaa bu'uuraa isa jennu jechuudha. Isaan kun warreen kamidha? Akaakuu safaraa kallattiin safaramuu isaanii yookaan immoo kallattiin safaramuu kan danda'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka kamiitii hanga fudhannee ilaaluu dandeenya. Hangi maalidha? Kallattiidhaan maal ta'uu danda'a? Safaramuu danda'a jechuudha. Kan biraan dheerina, yeroo akkasumallee tempereecharaa fi cimina ifaa faallee fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkuma gabatee kanarraa mul'atu hangi iddo bu'eensaa emmis mooliidhaan bakka bu'a. Afaan Ingiliffaan immoo maas jennee kan waamnudha jechuudha. Akkasumallee dheerinni Ellis mooliidhaan kan bakka bu'u yookaan immoo leengi jennee kan waamnu. Yuunitii wanta hawaasaa yookaan immoo System International Unity isaa bukkeetti kan barraa'ee jiru jechuudha. Hangi yuunitii wanta hawaasaa kiiloogiraamii yeroo ta'u kan dheerinaa meetiradha. Akkasuma kan yeroo sekoondii, kan tempereecharaa immoo keelvinii akkasumallee jechaatti hubachuudha akkuma gabatee kanarraa mul'atu. So warreen kun torban hamma maatariitti warreen jiran warreen kun maalidha jechuudha? Qaamolee safartamoo yookaan safaramoo bu'uuraa warreen jedhamanii waamamu yookaan immoo basic quantity warreen jedhamanidha jechuudha. Maas akkasumallee afaan Ingiliffaan dheerina immoo distance jennee isa nuun waamna jechuudha. Warreen kun torban isaanii maalidha jechuudha? Qaamolee safaramoo bu'uuraa akkasumallee warreen asitti mul'atan kun immoo yuunitii waltaawaa yookaan immoo kan isaan ittiin safaramanidha jechuudha. So isaan keessaatii jalqaba irratti mul'atu dheerina safaruudha. Akkuma jalqaba irratti ilaallee turre dheerina jechuun safara fageenya qabxii adda addaa yookaan immoo wanta lama gidduu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma fakkii kanarraa mul'atu jechuudha. Meeshaalee garaagaraa fayyadamne yookaan illee meeshaalee ammayyaa ta'an kan ittiin dheerina safaruu dandeenyu kanneen akka ulee meetiraa, maayikiroomeetirii akkasumallee meetir taappii warreen jedhaman kana fayyadamne maal gochuu dandeenya? Dheerina safaruu dandeenya jechuudha. Meeshaalee asirratti fakkiidhaan argitan warreen akka Varner Clapperii, maayikiroomeetirii, iskiriiw warreen jedhaman kun sadarkaa yuunivarsiitii seentaritti yeroo sana laabii keessatti arguu ni dandeessu. So warreen kun kan isaan fayyadan dheerina wanta tokko ittiin safaruuf nu gargaaru jechuudha. So walumaa gala dheerina jechuun safara fageenya qabxii adda addaa lama gidduu jiru jechuudha. So akkuma jalqaba dubbannee turre immoo dheerinni kan inni ittiin safaramu maalidha jechuudha? Meetiraanidha jechuudha. So walumaa gala barnoonni keenya guyyaarraa kana fakkaata ture. Paartii taanu waa'ee dheerinaa irratti fakkeenyota garaagaraa fudhannee ni ilaalla. Akkasitti viidiyoo kana sheer waliif gochuun akkasumallee
hiriyoota keessan affeeruun nu eegaa isiniin jenna. Nagaan tura.